Akkam nagaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanala kiyyaa kan taatan nageenyii fi fayyaan rabbii olaanaa bakkuma isin jirtanitti qilleensarraan isin haadha qabuun isiniin ja'a. Egaa akkuma beekamu kanaan dura oduu fi wantoota garaagaraa haala amma jiru irratti hojjechuudhaan akkasumas sagantaalee adda addaa kan isin biraan gahaa turedha. Har'aas wanta haaraa yookaan oduu dansaa isin biraan gahuudhaaf qabadhee dhufee jira. Haga dhuma sagantichaatti na faana turaaran affeerraa kooti. Gara sagantichaatti seenuun dura sagantichi sun maali jechuun keessan waan hin oolleef innis aartistiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan aartistiin Galaanaa Gaaromsaa wallee haaraa qabatee dhufaa jiraachuu isaatii fi wantoota tokko tokko kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa waliin turtii gaarii. Egaa akkuma mata duree irratti isiniif ibsamuuf yaalametti aartistiin keenya kabajamaa fi jaallatamaan aartistii Galaanaa Gaaromsaa wallee haaraa qabatee akka dhufaa jiru gama fuula Facebook isaatiin maxxansuun kan uummata isaa bal'aa biraan kan gahedha. Aartistii Galaanaan akkuma kanaan dura beekamutti YouTube chaanalii mataa isaanii duraaniif hin qabu ture. Garuu ammoo ammaan tana galoon YouTube chaanala mataa isaanii banatanii wallee obboleessa isaanii wallee Caalaa Gaaromsaa torbaanota darban kana keessa kan irra kaa'edha. Walleen Caalaadhaas akka walleelee kaanii baay'ee ilaalamee hin jiru. Torbaan tokko keessatti viyuu 260 bichaatu ilaalamee jira. Akka yaada kootti kun waan ta'uu hin qabnedha. Kun aartistii Galaanaadhaan waan malee miti. Kanaafuu wallee Caalaa Gaaromsaa sanis deemnee daawwannee fi sheer gochuudhaan nama itti affeeruu qabnaan ja'a. Ammaas aartistiin keenya Galoonis wallee haaraa qabatee yeroo muraasa keessatti bifa addaatiin kan isin biraan gahu ta'a. Walleen kun yeroo muraasa keessatti bifa addaatiin bifa ajaa'ibsiisoo ta'een viidiyoo ispeeshaalaan kan hawaasa qaqqabu ta'a. Kanaafuu wallee kana akkuma kanaan dura wallee aartistii keenya kabajamaa Andu'aalem Goosaa viyuu isaa ol kaaftanii nu boonsistanitti wallee aartistii keenya Galaanaa Gaaromsaa qabatee dhufaa jiru kanaas namayyuu irratti hirmaachuudhaan wallee kanaas viyuu isaa yeroo muraasa keessatti mana miliyoonota lakkoofsisu qabnaan affeerraa kooti. Gamanumaan dhaamsa tokko jabaa kan isiniif dhaamu warroottan wallee YouTube irraa fuutanii Facebookaa fi sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti ol baaftan akka irraa qusattan. Dabalataan warroottan YouTube chaanala keessan irratti ol baaftanis gamanumaan dhaamsa koo isiniif dabarsa. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophiin ani har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Warroottan chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaan maatii kootti dabalamaa. Viidiyoo kanaas like, share gochuudhaan na gargaaraan isin